Obboleettiin keenya tokko maal jettee viidiyoo waraabdee viidiyoo kana basmoorii irratti go'atee isaan booda immoo barreeffama irratti barreessite. Baay'ee laphee nama cabsa. Obboleewwan koo yeroo rakkattanis yeroo dhukkubsattanis of hin cinqinaa. Mee amma koomentii ishii tasinii dubbisa. Osoo yeroo biyya koo jiru sani duuti dingataana dabarsitee jiraattee homaa hamman biyya ormaa dhufee akkanatti na dhukkubu kanarra yaa Maariyaamii yoo du'ellee mirga waaqaa keenya dhaabii jette. Obboleettii koo kan nama dhibullee waaqayyoodha, kan si fayyusis waaqayyoodha. Waaqayyo kee galateeffadhu. Waa hunduma rakkattus dhibamtus cannaqamtus waan feetes taatu waaqayyo kee kadhadhu malee yoo akkas ta'e osoo hin du'e osoo maaliti duutis guyyaa isaa malee ilmi namaa dhibameef hin du'u addunyaa kanarra. Hanga feete kushiinaa arabaa keessatti dhibamtu, hanga feete kushiinaa arabaa keessatti dhibamtu guyyaa kee malee hin duutu. Garuu yaa waaqayyo akkas na godhu hagan dhibamu waan hundi qormaataa bar dhukkubni kun illee qormaataa bar qormaata kana keessa immoo obsitee darbuu qaba obboleettii koo. Ilmi namaa eeyyeen hin dhibbata hin dhukkuba hin garuu waan nasi dhukkubu sanitti immoo osoon akkana ta'e osoon akkana ta'e osoon akkas ta'e jechuun waaqa walitti bu'uu si taasisa obboleettii koo. Waa hundumaaf waaqayyo kee kadhadhu. Homaan taatu ilmi namaa dhibamee fi miti kan du'u yookiin immoo dhibamtee fi miti waan biraa yookiin dhibamnee miti kan du'anis kan akkatti tasa har'a osuma inni jira jedhu dhabamu meeqatu jira. Kan immoo algaa irratti hafee booda fayyee nama gaarii ta'ee deemu meeqatu jira. Kuni hojii waaqayyooti. Kanaaf obboleettii koo akka obboleettii takkaatti kanan dhaamsa obboleewwan akkanaatii qabdan ijoollee baay'eedha. Obboleewwan waan akkasii osoo hin gaafan biyyaa ba'u du'e, osoo hin gaafan biyya ormaa dhufu kana du'ee jiraadhe, osoo hin gaafan biyya ormaa kana dhufu duuti kiyya ta'e akkuma waan qaldeetti du'a kanallee ilaalina. Silaas hin du'a faarfattanii kan du'ee fi maabba warre silaas hin warri jirtanuu du'a faarfattanii maaliif nu ajjeesuu didi, maaliif akkas ta'uu didi, maaliif an dhibame, maaliif ni ajjeesuu didi hin jedhamu. Kan waaqayyotu si dhibas waaqayyuma si fayyisas. Isuma kadhadhu akka amantaa keetti kadhadhu. Amantaa qabdaniin kadhadhaa malee waaqayyotti hirrin jedhinaa. Waa hundumaa isumatti nu uume waan ta'eef isumatu nu uume, isumatu nu dhibas, isuma nu fayyisas. Bakka waan godhe hundumaaf amin jennee fudhana waan waaqayyo keenya godhe malee waaqayyo walitti bu'uun qabu. Dhugaa waaqas hin jedha obboloota koo. Maaliif amma micayyoon kun hin boochi. Viidiyoo ishee keessa illee galee ilaalee jira. Hin boochi osoon akkas ta'e garuu baay'ee tokko natti dhaga'ama. Akkas jechuu isheetti baay'ee natti dhaga'ama. Maaliif ilmi namaa kamiyyuu hin dhibamu. Yoo ta'e yoo madaamii gaarii taate akkamiin anna dhaqee jechuudha. Maaliif abbaa fedhee yoo ta'e bakka fedhee yoo ta'e iyyuu seeraan kontiraata hin jiraatte taanaan hin dhaqxe kontiraata dhiisiti yoo barra almaajuu jiraatte birrii keetinuu dhaqachuu dandeessi akimii. Akimii san birattis waaqayyo kasi fayyisisii galee. Kanaaf obboleettii koo waan akkasii ofirratti faradinaa adaraa keessan obboloota koo isin jechuu jaalladha. Maaliif ijoollee baay'een arge ijoollee akkana ta'u akkanatti waan akkanaa kana haasoftan kun isin irraa eeggamu. Kuni nurraa isin eeggamu hunduma keenya irraa jechuudha. Qormaata yoo sitti baa'ate obsii darbi obboleettii koo yoo si dhukkuballee obsii darbi guyyaa tokko waaqayyo kee kan fayyita. Homaan taatu bar namni dhukkubeef hin fayyu osoon akkana ta'e jiraananuu dhuftee hojjette biyya ormaa kan osoo guyyaa san duute dhuftee hojjetteetu si dhukkubuu dhiisuu danda'a. Garuu akkas hin jedhamu. Waaqaaf walitti hin bu'inaa adaraa keessan obboloota koo. Amantaa qabda sanitti kadhannaa keessan jabaadha. Waaqayyo yoo guyyaan ilmi namaa biddeen kee gaafa dhume asirraa siin jedhu ati dhibamtee dhibamuu baattee ilma deemta. Dhibamtus dhibamuu baattus ilma deemta. Tasaanis kan du'u meeqa jira guyyaa isaa ga'ee biddeen isaa asirraa dhumatee jechuudha. Warroonni tasaa dhibeen tasaa wannoon duuti tasaa kun biddeen namaatitu guyyaa waaqayyo akkatti duutaa sababa kanaan duutaa yookiin dhibamtee duutaa yookiin balaa wayitiin duutaa waan akkasiiti bakka waaqayyo murtee isaati kan ganama isaan murteesse waan ta'eef isin immoo akkas osoo hin ta'e maali akkas ta'uun maal obboleettii koo waaqayyo kee galateeffadha. Waaqayyo galateeffadha. Yoo isin dhukkubillee waaqayyo kee itti boo'i
yaa waaqayyo na fayyisi jedhiiti waaqayyo keetti boo'i. Waaqayyo waan dadhabe hin qabu waan ta'eef isatu si uume waan ta'eef uumaan keeti waan ta'eef. Kanaaf amantaa qabdan irratti kadhadhaa malee akkas otoo hin ta'e osoo hin gaafaan biyyaa bahu osoo hin gaafaan hiriyaa kiyyaa wal baradhu osoo hin du'ee jiraadhe osoo hagan biyyaa bahee akkasitti badhaamtee na gubdu boqadhee jiraadhe akka waan boqattanii deebitanii wayii akkasitti haasoftan. Kuni dogongora. Dhugaa waaqa dogongora guddaadha ijoollee shamarran keenya akkas jechuun qabdan. Hanga feetanillee yoo rakkattan, hanga feetanillee yoo dhibamtan, hanga feetanillee yoo cinqamtan waaqayyuma keetti boo'i. Uumaa keetitti boo'i. Akka amantaa qabduun kiristaana taate, musliima taate, waaqeffannaa taate, beesxee taate waan itti amantan san kadhadhaa bakka. Waan itti amantuti laphee kee guutuudhaan amannaan waaqayyo sii dhaga'a. Si galee? Kanaaf ofitti hirriin jedhina bakka. Wanni ta'e hundumaaf amiin jedhanii fudhachuudha malee waaqayyotti dallaluun gaarii miti jechuudha. Kanaaf obboleettii koo waaqayyo si haa fayyisu. Ofittis akkas irra jechuun hin gaarii miti. Ani ijoollee akkanaatiif barnoota hin ta'a jedhee viidiyoo kana irratti hojjedhe malee waan biraa miti. Garuu akkas ta'uu qabdan. Jecha baachuu qabdu. Waanuma ta'e hundattu. Har'a mucaan tun kontiraata yoo jiraatte mana akimii deemuu dandeessa obboleettii koo. Maal akimii deemuu dandeessa maaliif akka barbaadetti siin deemu. Kana dhiisi mataan dhukkuba yoo jettee akimii si deemuu danda'u. Akimiin immoo keessa ijoollee kontiraata jirtu toluma si akkama waan birrii wayii baasan jiru yookiin itti si baasan malee. Kanaaf obboleewwan koo hiriira ofitti hin jedhina. Rabbi ofitti hiriira hin jedhina homaa miti. Hin darba waan ta'eef. Dhugaa Rabbi hin darba. Wanni hunduu hin darba. Garuu wanni ila dhugaa sin jedha jechuudha. Waanuma hundumatti yoo marakkatti obsii dabarsi. Homa si dhukkubes obsiitii keessa darbe. Waaqayyo si fayyisuu danda'a obboleettii koo har'a dhukkubee biyya ormaatti jetteen boo'i. Waaqayyo si fayyisuu danda'a waan ta'eef. Namni tokko lamaa miti ijoolleen mana kushiinaa arbaa keessatti dhukkubaaru. Ijoollee baay'ee. Bakka yoo nu dhukkube dirqama maatii san itti mannee akimiin maa dhaqan. Biyya keessattis akimii godhatta asitti illee akimii godhanna. Kanaan duubatti immoo kadhannaa kee godhachuudha. Waaqayyo kee kadhachuudha. Kadhannaa kee godhadhu. Waaqayyo kee kadhadhu. Tsalootii kee godhadhu malee akkan yaa Rabbii koo maanan ajjeesini yeroon akkas ta'u maaluma akka waanuma akkas jedhan kana ani waanuma miidiyaa kanarra deemaa jiru keessattuu gara tuutukii kanaa akka waan ashqaabbaxanii akka waan kun lubbuun shunkurtii taate wayii akkasitti lakkooftanii lubbuu taarratti of faraddu jechuudha. Gaafa hiriyaa illee wal lolte beeyi osoo hin gaafa isaa wal baradhu osoo hin ajjeesee jiraate jettii bar takka akkas jetti. Anni koomentii sana an baasne baay'ee jira osoo hin akkas ta'e jettee boo'ichi bar. Maal obboleettii koo namaaf jetteetis kan na ajjeesettu osoo hin akkas ta'e na dhukkubeetis immoo yaa waaqayyo doo akkas ta'e maalidha gaarii miti. Waaqayyo walitti bu'aa jirtan warroon akkanaaf eeggadhaa isin jedha. Atis obboleettii koo waaqayyo si haa fayyisu. Waaqayyo fayyaa guutuutti si haa deebisu. Akkas jechuu hin qabdu. Waaqayyo kee kadhu. Tsalootii kee godhu. Yoo akkas sirriitti dhukkubu ta'e akimii dhaqi. Madaamitti madhuuti akimii kee dhaqi. Si geessiti. Kontiraata arga jiraatte mirga ishiiti. Mirga irraa qabda. Dirqama ishiiti si geessuu qabdi. Atis mirga qabdaan nageessa jechuuni. Akimiin immoo akka waan asii biyya keenyaatti miti. Tola si akkama wanni baasan hin jiru. Yoo marfees ta'e marfees dura si waraanti. Kiniinii bichaadha ka farmaasii bitattu malee. Innaa akkasii isin jedha obboloowwan kooyi. Viidiyoo kana ijoollee akka mucayyoo kanaatiif gorsa hin ta'a jedheen kan fide waan barattu jedhee tan fide malee waan biraa miti garuu akkas ta'uu hin qabnu. Waan nutti dhufu qormaata sitti dhufu hundumaayyuu obsaan dabarsuu qabdaa jechuudha. Dhugaa Rabbii obsaan dabarsuu qabdu. Kushiinaa arabaa keessatti nuti toleetii miti obsaan dabarsaa irra malee nuti tolee guyyaa takka bashannanee akka namaa firii taanee sammuun keenya firii ta'ee nu beeku. Garuu obsaan dabarsaa irra waaqayyo gooftaan obsaa nuuf haa kennu malee. Kanaaf obsaa dabarsaa malee hiriira ofitti hin jedhinaa isiniin jechuu barbaada tana hordoftoota kiyya. Innaa obboleettii koosillee waaqayyo si haa fayyisuu kadhannaa keetii of yaadadhu. Ijoollee waan rakkattan hundumaayyuu kadhannaa keessanii of yaadadhaa malee
hiriira ofittiin jedhinaa miriira ofittiin jedhinaa homaa miti addunyaan sagalee kudhaniin guutuu sanii homaa miti wanni hunduu guyyaa qaba waan ta'e hiriira jechuun qabdanis hin jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma warri mana kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa yaadaa fi qeeqoo qabaattan koomentiitti barreessuun dagatinaa hanga viidiyoo biraatti boitti deemuunitti viidiyoo kanaan turtii gaarii